biyyi Biriitiin dooniiwwan Raashiyaa bishaan jalaan bu'uuraalee misoomaa galaanaa isii haleeluuf sodaachisaa turte fashaleessuu beeksifte. Dhimma kanarratti ministeerri ittisaa biyya Biriitiin Raashiyaadhaaf akeekkachiisa cimaa kennee bal'inaan dhiyeessina. Mootummaan Ameerikaadhaa dippiloomaatonni isaa biyya Naayijeriyaa gadhiisanii akka ba'an jechuun dhagahame. Mootummaan Ameerikaa dippiloomaatonni isaa Naayijeriyaa akka gadhiisanii maaliif ajaja kaja'u bal'inaan dhiyeessina. Israa'el haleellaa itti aantuun bu'uuraalee waraanaa Hizboolaa irratti raawwachuuf xiyyeeffannoo keessa galchuun yoo ibsitu, pireezidaantiin Iraan ammoo haleellaa obboleeyyan keenya Libaanos obsinee hin laallu jechuudhaan akeekkachiisuun dhagahame bal'inaa oduutiin dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen lama isin dhageessifne hanga footootu Lammii Miidiyaatii amma bal'ina oduutti aansina. Biyyi Biriitiin dooniiwwan Raashiyaa bishaan jalaan bu'uuraalee misoomaa keenya haleeluuf nu sodaachisaa turte fashaleessine jechuudhaan guyyaa irraa ibsuun dhagahame. Ministeerri ittisaa biyya Biriitiin akka beeksisetti dooniiwwan Raashiyaa bishaan jalaan bu'uuraalee misoomaa keenya kanneen keebilii intarneetii fi ujummoo boba'aa kaaba Atlaantikii keessa jiran balaadhaaf saaxiluuf torban lama oliif nu sodaachisaa turan waraanni keenya hordofaa ture haleellaa Raashiyaa kana fashaleessee jechuudhaan ibse. Kana malees ministeerri dhimma alaa Biriitiin Yiivit Koopper Londanitti ibsa gaazexeessotaaf kenneen Raashiyaan yeroo xiyyeeffannaan addunyaa wallabdee baajjattuu galeessaa irratti xiyyeeffate kanatti hojii dho'isaa kana raawwachuuf yaalaa akka turte himuudhaan yaalii Raashiyaan taasisaa jirtu ammoo balaa guddaa akka fiddu akeekkachiifte. Dhimma kana ilaalchisee Reuters guyyaa irraa akka gabaasetti ministeerri tun ibsa guyyaa irraa kenneen tooftaan Raashiyaa tun balaa fidaa jira jechuudhaan ibsuun dhagahame. Hordoffiin waraana kanaan dooniin bishaan jalaa haleellaa Raashiyaa fi dooniiwwan bishaan jalaa sakatteensa addaa lama adda baafamuu isaanii himuudhaan waraanni kun kan beeksise hoggaa ta'u, dooniiwwan humna galaanaatii fi xiyyaaronni waraanaa Biriitiin Noorweey fi michoota isii neetoo wajjin ta'uudhaan dooniiwwan Raashiyaa sa'aatii 24 hordofaa turuun beeksifame. Ministeerri ittisaa biyya Biriitiin Joon Heeliin akeekkachiisa pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiiniif kenneen haleellaa bu'uuraalee misoomaa kanneen irratti raawwatame kamuu akka hin obsinee fi bu'aan hamaan akka fiduusaa akeekkachiiseeti jira. Ministeerri ittisaa biyya Biriitiin kun akeekkachiisa cimaa Raashiyaaf kennee kanaan akka jeetti Raashiyaadhaan isin laalaati jirra. Sochii keessan hunda keebilii fi ujummoo keenya irratti hordofaati jirra. Ujummoon Raashiyaa naadaas kanaan dura miseensota neetoo waraana Yukireeniin wal qabatee addaan citee akka ture hubachuudhaan ammas tarkaanfii itti aantuun Raashiyaan haleelamuu akka qabdu ibseeti jira. Dooniiwwan Raashiyaa bishaan jala ji'ootaaf hordoffii jala kan turan hoggaa ta'u, hordoffiin akka godhamaa jiru erga hubataniin booda naannoo san gadhiisanii gara kaabaatti deebi'an jechuudhaan ministeerri ittisa biyya Biriitiin kun ibseeti jira. Ministeerri kun hanga ammaatti bu'uuraalee misooma galaana jala jiran irratti miidhaan akka hin geenye mirkaneessuun ibsame. Raashiyaan kanaan dura mandhaa miidhaa keebilii doonii bishaan jalaa irraa ga'een kan haleelte hoggaa ta'u, hanga ammaatti Raashiyaan ibsa Yukireen kanaaf deebii kan hin kenne ta'uun ibsame. Raashiyaan ammoo torban kana keessa biyya Yuunaayitid Kingdom yookaan Biriitiin kan qubatte hoggaa ta'u, innis ammoo Yukireen teknooloojii diroonii Biriitiin keessatti hojjetame fayyadamuudhaan dhaabbilee waraana Raashiyaa haleeluu isii erga gabaafameen booda ta'uun ibsame. Keessumattuu dirooniin fe'umsaa fi haleellaa maaloo T-150 jaaman riqicha kibba Yukireen keessatti argamu kan sarara dhiyeessii waraana Raashiyaatiif murteessaa ta'e barbadeessuun akka itti fufee ibsameeti jira. Taateen kun waraana ammayyaa keessatti riqicha guddaa diroonii fayyadamuudhaan barbadeessuun hojii milkaa'inaa jalqabaa ta'uu Reuters gabaase. Gama biraatiin ammoo Raashiyaan reeffa loltoota Yukireen kuma takka waraana kanarratti ajjeefaman Yukireenif dabarsitee kan kennite hoggaa ta'u, Yukireen illeen reeffa lammiilee Raashiyaa 40 takka dhuman Raashiyaaf dabarsitee kan dhagahame. Wal jijjiirraa reeffaa kun qindoomina qoreeffannoo diimaa idil addunyaatiin daangaa biyyoota lamaan irratti kan raawwatame ta'ullee ni ibsame. Gama biraatiin ammoo mootummaan Ameerikaa dippiloomaatonni isaa biyya Naayijeriyaa gadhiisanii akka bahantu ajajame. Odeeffannoo teenyatti aantuun dhiyeessina. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetis haalli nageenya Naayijeriyaa hammaataa dhufeen wal qabate hojjettoonni barbaachisoo hin taanee fi maatii isaanii imbaasii Abuujaatti argaman biyyattii gadhiisanii akka ba'an ajajuun dhagahame. Gorsaa dhimma haarawaa Ameerikaa Eebila 9 bara 2026 irraa eegale hojiirra ooluun ministeerri dhimma alaa Ameerikaa yeroo ammaa tana Naayijeriyaa keessatti balaa yakkaa shororkeessummaa butamuu fi jeequmsi siivilii guddaa waan jiruuf Ameerikaa lolli imala gara biyyattii irra deebi'anii akka ilaalan gaafatee jiraachuun ibsame. Gorsaan dhimma imaltoota Ameerikaa kun akka ibsetti shororkeessummaa fi jeequmsa amma mul'ate kun biyyattii keessatti yeroo sadaffaaf kan ka'e hoggaa ta'u, naannolee hedduutti jeequmsi hammaachuun amma gara jeequmsa biyyattii yeroo afuraffaatti dhufuus ibseeti jira. Naayijeeriyaan naannolee akka Kaabornoo, Kaanoo, Kaastinaa fi Kaadunaa akkasumas naannolee haaraa 5 Pilaatuu, Jiigwaa,
Kaavraa Niijerii fi Taraabaan jeequmsa kanatti dabalamuun ibsame. Ministeerri kun haalli naannolee kanneenii tilmaamuun kan hin danda'amne. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kun haala naannolee kanneenii tilmaamuun kan hin danda'amne ta'uu ibsuudhaan walitti bu'insi hawaasaa saamichi daandiitii fi haalli nageenya odoo hin eegamin jiru kun nageenya lammiilee irratti balaa ta'uu ibsuudhaan walumaa galatti kutaalee biyya Naayijeeriyaa 23 Ameerikaanotaaf bakka deemuun hin danda'amne jaamuudhaan kan dhorkaman ta'uun ibsame. Kanaan dura Ameerikaan nageenya kabachiisuuf humna waraanaa garasitti ergitullee biyyattiin lola ceemsuun itti fufuun dhagahame. Yeroo ammaan tana namni nagaa butamu haleellaa hidhannoo fi morbii jeequmsaa kibbaa fi kibba bahaa Naayijeeriyaa keessatti mudachuun kan ibsame yoggaa ta'u yeroo ammaan tana lammiileen biyya alaa akka qabeenya talaalamuudhaan butamaa waan jiraniif lammiileen Ameerikaa kan jiran akka achii baanii fi kanneen achitti imaluuf karoorfatanillee karoora isaanii akka qan ministeerri dhimma alaa gorsota imaltoota Ameerikaa akeekkachiisuun dhagahame. Tajaajilli yaalaa biyyattii keessatti argamu daangeffamuu fi sadarkaa gadi aanaatiin ilaalcha keessa galchuun lammiileen gara biyyaatti imaluuf dirqaman pirootokoolii nageenya dhuunfaa qopheessuu fi of eeggannoo akka godhanis gorfamanii jiraachuun gabaafame. Israa'el haleellaa itti aantuun bu'uuraalee waraanaa Hizboolaa irratti raawwachuuf waan deemnu lammiileen Libaanos magaalaa Beeruut jirtan naannoo san gadhiisanii akka baatan jechuudhaan akeekkachiisuun dhagahame. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin biyya Iraan guyyaa irraa akeekkachiisa Iraaniif kanneen haleellaa obboleeyyan keenya Libaanos obsinee hin laallu jechuudhaan akeekkachiisuun dhagahame. Israa'el haleellaa yeroo ammaan tana Libaanos irratti banteen bu'uuraalee misooma waraanaa Hizboolaa haleeluuf karoorfatteen jiraattonni naannoo kibbaa magaalaa guddoo Libaanos Beeruut gadhiisanii akka ba'an ajajuun dhagahame. Dubbi himaan ministeera ittisa Israa'el Abii Adiriin ergaa jiraattota naannolee saniitiif dabarseen Israa'el isin miidhuuf yaada waan hin qabneef haleellaa raawwannuun akka miidhamtan hin feenu waan ta'eef nageenya keessaniif jecha hatattamaan Beeruut gadhiisaa baqadhaa jechuudhaan dhaabe. Naannolee waraanni Israa'el akka baqatan akeekkachiisan keessaa Haaret, Goobirii, Al-Lilaakii fi Hadat, Borjii Al-Barjiinee fi Taawid Al-Gaadir Shi'aanii fi Al-Jannaa kan dabalatu ta'ullee ibsamee jira. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifamuun Libaanos akka dabalatu Iraan gaafachaa jiraatullee hanga ammaatti wanti mirkanaa'e kan hin jirre ta'uu ibsame. Haa ta'uti malee pirezidaantiin biyya Iraan Masuud Pezeshkiyan guyyaa irraa ibsa kanneen haleellaa obboleeyyan keenya Libaanos irratti raawwatamu obsinee hin laallu jechuudhaan waliigalteen Ameerikaa wajjin taasifnu Libaanos dabalachuun dirqama ta'uu ibsate jira. Waliigaltee tana ija manguddummaatti ilaalaa tan jirtu Paakistaan Iraanii fi Ameerikaan dhukaasa dhaabuun Libaanosis akka dabalatu yoo ibsitu Israa'el garuu waliigalteen tun Libaanos dabalachuu hin qabu jechuudhaan erga mormiteen booda haleellaa jabaa Libaanos irratti ceemsitee itti fufuun ibsame. Dulli waraanaa Israa'el hanga ammaatti Hizboolaa irratti taasiseen hanga ammaatti lubbuun lammiilee 300 ol kan du'an hoggaa ta'u lammiileen miiliyoonota akka ol qe'ee fi qabeenyarraa buqqa'uun ibsame. Ameerikaan dhiyeessii boba'aa addunyaa tasgabbeessuuf qoqqobbii kaa'amee salphisuu dandeessii jechuudhaan gabaasni haaraan guyyaa irraa Waashingtan DC irraa bahuun ibsame. Bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin durfamu qoqqobbii oomishaalee boba'aa Raashiyaa irratti kaa'ame ni salphisaa jedhamee eegama. Bulchiinsi kun yeroo ammaatti oomisha boba'aa Iraan irratti tarkaanfii wal fakkaataa kan kaa'u hoggaa ta'u kanaanis ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qoqqobbii biyya Raashiyaa irra kaa'e yeroo ammaa tana salphisuuf akka jirutu himame. Karoorri kun yeroo dhiyootti damee kanarratti jeequmsa uumame hordofuudhaan daballii gatii boba'aa to'achuudhaaf jecha dhiyeessii boba'aa addunyaa tasgabbeessuuf kan yaadame ta'uun ibsame. Dhimma kanarratti mootummaarraa oduun mirkanaa'ee jiraachuu baatullee xiinxaltoonni akka jedhanitti tarkaanfiin tun xiyyeeffannoo Ameerikaan gabaa anniisaa addunyaa tasgabbeessuu irratti qabdu kan calaqqisu ta'uun ibsame. Waldhabdee ji'oopolitikaa bira dabree yeroo ammaan tana Ameerikaan immoo qaaleensa boba'aatii fi qaaleensa birootiin jeeqamaa kan jirtu hoggaa ta'u haleellaa waraana baajjituu galiisatti Ameerikaan doolaara biiliyoona 100 ol kasaaraaf saaxilamuun dhagahame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaddee hordofaa turtanii turtii gaarii.